Kabajamtoota hordoftoota madda olaabuu miidiyaa niitoorkii irratti qophii ajaa'ibsiisaa bashannansiisaa ta'e qabannee waa'ee aadaatii fi ammayyaa irratti isinii dhiyaannee jira. Abbaa Shigidoo fi Abbaa Kulfaa kan jedhaman keessummaa lamaan qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Isaan kana gaafii lamaan gaafadhee waan isaan jedhan walumaa haa dhageenyu. Gara gaafii kiyyaatiitti yoo deebi'u Abbaa Shigidoo irraa eegalaa waa'ee aadaa ilaalchisee. Abbaa Shigidoo akkam baga nagaan dhuftee siin jedhaati. Baga nagaan nu eeddanii maqaan kiyya Abbaa Shigidoo yookiin Deeb jedhamaati tiktaakeridha. Baga nagaan nu eeddan jecha an maqaan koo Abbaa Kolfaa yookaan Gammee jedhama. Amma kallattimaan gara gaafiititti seenaa gaafii kana eenyurraa eegalaa Abbaa Shigidoo yookiin Deeb kan jedhamurraa eegallaa jechuudha. Kallattimaan gara gaafii Abbaa Shigidoo mee waa'ee aadaatii fi ammayyaa zamana kanaa walitti kompeer goonee waliin madaallee yoo ilaallu dur akka fakkeenyaatitti ilmi gaafa fuudha ga'ee guyyaa fuudhaa bor fuudha jedhaa yookiin iftaan fuudha jedhaati heexoo dhugee dubartiinis gaafa heerumaa heexoo dhuddee qophoofteet heerumti ilmis akkasitti fuudha jechuudha. Gaafa da'umsaas heexoo dhuganii osoo ciniinsuun eegalle heexoo dhuganiiti nagaan hoffolanii jechuudha. Kana malees abbootiin keenya gaafa lolaa diina ofirraa qolatuuf deeman heexoo dhuganiiti. Heexoo kana dhuganii lola diina ofirraa qolatanii akkasitti tajaajilamaa fayyadamaa turanii jechuudha. Amma heexoon sun aadaan sun badee jira. Waa'ee ammayyaa kana keessa mallee aadaa keenya safuu keenya dagataa jira. Kana isin akkamitti ilaaltan? Gaafii sirrii na gaafatteeyyuu gaafii kana waan na gaafatteef baay'ee galatoomii. Heexoo jechuun heexoo bara durii abbootiin keenya akka dhageenye yoo ta'e yeroo lolaan ba'an maal godhanii heexoo kana dhuganii ba'an. Gara heexootitti osoo hin deemne gara ammayyaa kana yoo si dhufe yeroo ammaa kana namni maal fayyadamaa? Alkoolii fayyadama. Alkoolii fakkeenyaaf asuma keessa illee hin jiran namni alkoolii fayyadamu jechuudha. Kanaafuu aadaa durii sadhiisnee amma garam deemaarraa gara ammayyaa kana dhufaarra. Kullikkii miti akka yaada kiyyaatitti. Aniin hayyuu tokko ta'ee nama guddaa tokko ta'ee isaan gorsoo osoo hin ta'in akka ilaalcha kennaatitti kun sirrii miti. Namni boru fuudha jedhaa maal fayyadama? Alkoolii fayyadama. Kanaafuu ani akka yaada kiyyaatitti heexoon ammallee waan dagatamuu qabu miti. Ufa foottis waan dagatamuu miti. Heexoon kun fakkeenyatti hammam fudhatamuu qaba? Nama kamii namni idimee isaatiin kiiloo isaatiin wal hin gennetu jira waan ta'eef miidhaa inni qabu maalinni? Osoo ka miidhaa irra geessuuti abbootii keenya irra geessaa ture. Takkallee miidhaan qabu takkallee. Kuma asii Abbaan Shigidoo yookaan Deeb jedhetti atillee waa'ee heexoo kanaa sirriitti beekta jedhee yaada. Yaada inni jedhe kan hin deeggartamoo faallaa isaa deemta? Babal'isiitii nu ibsi maal jetta yaada kan kee? Maali heexoon? Wanta abboonni keenya kaleessa godhaa turanii isin har'a laaltanii dhaloota kana taatanii jaarraa kana keessa jiraataati abbootni keenya dhuganiif nu dhuguu qabna? Waan hammi isaa ogeessa fayyaatiin qoratamnee hin beekamnu isaan dhuganiif dhuguu hin qabnu. Amma isa akkasii jaatu gaafa lolaabbaan maal inni mansaara dhamoo xiyyiitii ta'aa fi ka dhuganii ba'an. Gaafa deettuu gaafa da'an jettan. Maal inni dooktarii operaasyoonii godhee garaa fuudhaa? Naa galuu hin dandeenye kun. Kanaaf waan ogeessi fayyaa laalee murteessine isaan godhaniif osoo godhuu baannee natti tola. As gaafii sirraa qabu abbootiin keenya dura jettee abbootiin keenya waan miidhaa geessan takkaan hojjan. Akaakayyoonni keenyallee waan miidhaa geessan takkaa hojjetanii hin beekan. Kana heexoo kana dhuguu kanaaf miidhaa inni geessisee ati argiteettu maalinni? Kun dhimma ogummaa fayyaatiin deeggaramuu dhabuu miti. Miidhaa inni geessisu ka dhageettee ati gurraa qabdu jira? Ka beektu jira? Namni inni miidhe ka argiteettu jira? Waa'ee aadaa keessatti duudhaaf safuu amma bade irratti ilaalchisee yaadni ati qabdu maalinni? Nuti abbuu jiruu fi jiraata beektaa? Abbaan kiyya kallee loonti isaa jiraatee fi an giddeetaa waan inni godhe san loonti isaa jiraachuu hin qabu. An carraan koo konkolaataa oofuu yoo ta'e konkolaataa oofee jiraachuu qabu. Inni heexoo dhugaa guddateef an heexoo dhuguu hin qabu. Kan miidhaan geessu abboonni keenya waan miidhaa geessan takkaan dalagni jettuufi wanti tokko gaafa saayinsiin hin hoogganamne gaafa dhaabbanni fayyaa kamuu wanti kun dawaadha jedhee murteessine gaafa fayyadamte akkamitti ati nama dhaloota kana taateeti waan qoricha aadaa gahu osoo inni sun wanti nama sanii barbaachisu miililiitira 5 ta'eeti ati liitira 5 yoo dhudde madhumaan cicciree garaa siyyaasu
Akkasitti maa yaaduu dadhabdan? Ani naaf hin galle osoo ta'uu baatee yaada kiyya kun. Hayyee gaafii kennaa gara goolabuutti yoo deemne dhaloonni ammaa kun aadaa utubuu hin dandeenye. Aadaa fi safuu beekuu hin dandeenye. Irraa fagaataatiin jira. Nu heexoo akka fakkeenyaatti kaafne malee heexoo qofaa miti. Waa'ee aadaa keenyaa kan dagataniiru wanni faayidaa qaban heexoo qofa osoo hin taane waa hedduutu jira. Isaan kanneen dagannee waan biraa hojjechaa jirra. Kanaaf heexoo kana mee yoo fayyadamanii jedhan faayidaa isaa guddaa isaa waliin beeknee jira. Dhaloonni aadaa kana wallaalanii heexoo jechuu gaafii hiikama heexoo kanaa warri wallaalan hedduutu jira. Dhaloota heexoo kana hin fayyadamneef mee maal jettaati? Maal dhaamtaaf? Gaafii sirrii na gaafattee baay'ee tokko galatoomee. Aadaa jechuun eenyummaa saba tokkoo jechuudha. Namni eenyummaa ofii hin beekne, namni aadaa ofii hin beekne, eenyummaa ofii hin beeku gonkumaa. Kanaafuu eenyummaa keenya beeknee, aadaa keenya beeknee jiraachuu qabna. Aadaa nama biraa, aadaa saba biraa biyya biraatii fuunee asitti wanta ta'uun seeraa miti kun. Aadaa jirri safuudha kun. Kanaafuu safuu keenya beeknee akka duriitii jiraachuuf eenyummaa keenya beekuu qabna. Aadaa keenya beekuu qabna. Akka duriitii wal jaalannee jiraachuuf aadaa keenya beekuu qabna. Eenyummaa keenya saba keenya beekuu qabna. Akkuma amma jennee kan feexoo jibbuu jechuun aadaa ofiitiif eenyummaa saba ofii jibbuu jechuudha. Fakkeenyaaf asuma keessa jira. Akkuma argaatu kana akkuma gaafii ati deebiste kan gaafii ati gaafatte kana deebisaaru. Kanaafuu namni eenyummaa ofiitiif nama heexoo hin beeknetu eenyummaa ofiitiif aadaa ofii beekaa. Dhaloonni hundumtuu aadaa ofii beekuu qaba. Warri nu jalaa guddataanis aadaa ofii beekuu qabna. Ijoollee lafaa dhufaaru kan aadaa barsiisuudha. Aadaa saba keenyaa, eenyummaa saba keenyaa, eenyummaa isaanii barsiisuudha. Kabajamtoota jaalattoota hordoftoota keenya gaafii isa xumuraa abbaa kolfaa yookaan gammee gaafadha. Kan daawwataa jirtan madda walaabuu miidiyaa niitoork irra jirra. Gaafii xumuraa kennaa abbaa kolfaa gaafadheetiin gara goolabuutti deemna. Mee abbaa kolfaa gaafii nansi gaafadhu heexoo akka fakkeenyaatti kaafnee heexoo fi qoricha ammaa yookiin qoricha ammayyaa kan namni fayyadamaa jiru aadaa keenya keessatti sirna fuudhaaf heerumaa keessatti walgitaa faayidaa inni aadaa keenyaa fi fuudhaaf heerumaa soddaatii wayyoomsa dubartii heerumtuu fi tafuu ilma fuudhuu keessatti faayidaa guddaa qaba. Kanaaf qorichi aadaa san nuu deebisuu danda'a. Aadaan keenya badaa jira. Ati mee akka keetitti akkamiin ilaalta? Ayyaa akkuma ati jette heexoon qoricha aadaati. Garuu qoricha ammaa ta'uu hin danda'u. Maaliif yoo dirqama ammarra taanee qoricha aadaa abboonni keenya fayyadamaa dhufan san fayyadamna jettanii waan dhaloonni kun irra jiruun fayyadamina akka gonkumaa. Himan sallee deemaati konkolaataa dhaloonni kun oomishe hin yaabbatina fardaan deemaa himadha. Qoricha dhaabbanni fayyaa oomishee akka fayyaa ittiin eeggannullee godhe hin fayyadamina heexoma keessan dhugaa. Fakkeenya uffannaa kenna laal. Uffannaa kan akka bareennoo kan godhe aadaa kaleessa osoo hin taane waan teknooloojii amma jiru kana. Addunyaan fagaattee artificial intelligence buluu jirti. Isin gaafa duubatti deebitanii akkan akka ficaa gaalaa gara duubaa akkas jettan na gaddisiisa baay'ee tokko. Kanaaf akka kiyyatti namni otoo akkas ta'uu baatee natti tola. Kabajamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa niitoorkii qophiin keenya waa'ee aadaa ilaalchisee keessumoota kabajaa abbaa shigidoo fi abbaa kolfaa kan jedhaman qophiin keenya kan isin daawwataa turtan kana fakkaata. Qophii biraatii hanga walitti deebinuuf kutaa lammaffaa qabannee deebina. Nagaatti tura. Ittaan sun ammootu yuutuubii keenya sabiskiraayib, sheer, koomentii nu godhaati.